Hayyeen ashamaa akkam jirtu kabajamoo daawwattoota keenya nagaa keessanii ani nagaa godha. Maarree gaalas mokonoo isiniif deebi'een jira. Har'a mukan deebi'u kan na godhe maalidha seetan? Baay'een keessan diraamaa hirkoo hin daawwattu hin jaallattus. Egaa dhugaa dubbachuuf diraamaa hirkoo namni jibbu jira jedhee yaadu. Kanaaf iyyuu immoo diraamaa hirkoo haadhamuyyuu malee kutaawwan babbareedoo kutaawwan baay'ee namatti tolan kutaawwan nama nuffisiisne 5 isin qabadee dhufee jira. Kanaaf iyyuu namoonni hagaraatti YouTube kana subscribe godha. Video kana immoo like yaada qabdan comment irratti na barreessaa jajjabeessaa share gochuudhaan na bira dhaabbadhaa isin jedha. Walumaan gara video keenyatti dabarru. Inni jalqabaa kutaa 16ffaa tottobaa fi hirkoo kutaawwan kana baay'ee jaalladha. Dhugaaree biyya baay'ee deebi'ee ilaalaa baay'ee jaalladha. Yoo deebi'ee ilaalee na nuffisiisu kanaaf iyyuu anis hin jaalladhu isiniif waan ta'eef meerra deebi'ee ilaalaa hirkoo yaadadhaa. Hirkoodhaan si jaalladha jedhaati comment irratti barreessaa jechuudha. Maarree ati na ariifachiisaa jirta garuu wantichi immoo ariifatuun qabu ture beektaa? Eegaa attuma fufaarra bare hojjechuumatti jirra. Kottu na fudhadhu ka. Kottu na fudhadhu ka qophaa'eera oti. Eegaa dhugaa. Na. Kam. Tasgabbaa obboleessa Maalan tasgabbaana afaan Oromoo haasofteetti bitta tasgabbaan. jarjaraa waraabessaa gaafa ciniinadhani tasgabbaa. Gaafa naafa ciniinani ka isayyuu waraabessa naan jettaan ani gurraacha naan jettee waraabessa naan jettaan kan mammaaktu irratti. Tasgabbaa. Maalan tasgabbaa'an. Ani mee situu afaan Oromoo haasaa irratti anatu Ingiliffa bareetee naa galaan jiru man. Eenyu ati? Afaanuma Oromoo haasaara. Afaan Oromoodhaan na haasaa jirtu. Eegaa. Attamitti afaan Oromoo haasofteeti akkasitti nan na goyyomsitu ture anaanis. Silayyuu beeka bar. Eenyu akkamitti maaf na goyyomsitanii dhaaman? Gamtaatu akkas goona naan jedhe. Gamtaatu akkas goona siin jedhesi? Afaan Oromoo beektaa reemmate? Eegaa. Mee qubee dachaa naa jedhime? Chaa. Dhaa. Dhaadhaa naa nyaachisu ka dhaa'eedha kun ijoollee akka ijoollee keenyaatti dhaa'eedha kun. Mee kan biraa jedhime shaa jedhime? Shaa. Godhee sirraa gashee siin hin jedhaman. Maal hojii amma kana na goyyomsitan hin jedheeman maaf na goyyomsitu naan? Ana miti. Isa yoo ta'e hoo gargari dhattanii birricha. Anoo maan fudhanne hin argine. Waan tokko iyyuu hin argine? Siinis goyyomseere? Eegaa. Adiin nama nyaattuum silaafu. Ani nama gurraacha hin jaalladhu. Nama keenyatu kan nu nyaatu nu keessa jira. Isheen nu nyaata nuun. Adiin nu nyaatee hin beeku. Adiin nama nagaadha nuyi. Sinijji nama nagaadha nuyi. Ati afaan Oromoo numa dandeessa kam? Uuman danda'a. Amma sirba looshaa san si barsiisu san amma beekta kati. Beekee. Meenaa jedhame looshaa. Cidagaa ilaa. Jaara kooti. Looshaa. Misirroon lamaan. Looshaa. Baga geessanii. Baga wajjin keenya na goyyomsitaa malee baga wajjin keenya. Baga mooluman keenya. Beessa keessatti immoo boolla kana keessa gadi ga'eeti. Mee jedhime mee sirba gara biraa beektaati mee? Sirba takam. Mee jedhime sirbuma afaan Oromoo jaallattu jedhime. Maasaan gamaa lafan baatu. Maasaan gamaa lafan baatu talbaa facaafanna taate. Talbaa facaafanna taate. Inni tokko wal gaggalaafata taate. Maal utuu wal gaggalaafannaa ta'e ati asiin jirtu isa maasaa gamaa facaafanna seetti achuma dhaqaa facaafadha. As keessa biyya ofiiyyuu lafa facaafannuudha baarraati nu. Eessa kan koo Oromiyaa? Asii ati? Eegaa. Eenyu maqaan kee? Tottooba. Totto. Oo. Tottooba. Oo. Tottooba amatuu gamtaa wajjin ta'e na nyaate. Anis hin nyaanne. Ani eenyudha isin jedheem an maala sitti fakkaadha nama gaafana moo abjuu keessa na kaasime riba abjuu keessa hin jiraani na kaasime irratti bubu'ime. Anoon beeku. Ka'eera asuma hin jiramu maal abjuu miti isa dhugaa siin jedhaman si jina afaan Oromoo haasa'an. Eegaa. Mee akeettume baraan murtuttee gad jedhanii jala darbu dhime. Baraan murtuttee gad jedhanii jala darbudha. Gad jedhi jala darbi gaam. Ilaa. Maal gootare baraan murtuttee gad jedhanii jala darbu jedhanu. Qeerransa jedhime. Qeerransa. Eegee qabanii jedhime. Eegee qabanii. Gad hin dhiisan. Eegee na qabdaa ree silaati yoo hin jiru gaa hin jiru. Maaloon. Eegeen. Attamattamii na taasoftaa. As waan keessatti fakkaanne siin. Lakki. Quuftuun hantuuta adurree funyaan fuunfatteedhan jedhime. Quuftuun hantuuta adurree funyaan fuunfatteedhan. Nan badiyaadha kooti. Inni haa ta'u waan barbaade adurree fi hantuuta isaa gargar baafannaati. Inni rakkina qabuuti amma maal hojjeta tasiiti.
Gamtaan eegaara. As dhufuuf moo? Gamtaa as dhufa? Haa ta'u rakkinaan qaba asuma attan eeggadha. Eessa asirra moo asirra dhufa? Asiin dhufa. Asiin dhufa? Haa ta'u dhiisati. Ati nama nagaadhaa dhiisati. Aniifati obboleessaa maniifati. Kaam? Tottoob? Oo. Oon keellee oosa kan keenyaa caala. Oo edhime? Oo. Oo naafa jedhani malee. Anaaf naafa hawwaatani malee maalan godha? Namni naa hawwaatu hin jiru. Inni eegnaa asirra dhufanii waan inni ta'u walii wajjin ilaallaati. Asumaan dhufa. Loosha. Tidhagaayila. Loosha. Baga geessanii. Loosha. Misirroon lama. Ati mee? Hawwisoo keessa turteeti? Hawwisoo keessan ture. Akkasii? Haa ta'u. Inni eegna rakkinaan qabu. Nufa hin eegna. Tokko taa'ee tokko nyaatu. Wal gaggalaafata taati. Har'aa wal gaggalaafanne. Maali haa gurbaan kee oon ture? Inuma eenna inni fataa. Inuma eenna. Obsaan aannan godhamsaa dhugaadhaan. Dhugaadha. Hayi. Kam? Dursitanii wal argitanii? Maarree. Ani waan sirumu isaaf bilbilee wajjin haasaa tureeni. Bilbilee si arginaa jechaan ture. Waa'ee kee haasaa ture. Akkuma tasaa wal argine karaa irratti argeeni. Dhaabadhee manii waan wajjin haasa'u walii galuu dadhabeen si eegaara. Si ajaa'iba. Waa'ee dhuma kee qofa haasaa. Dhugaadhaa? Waa'ee dhuma kee kam you love him here. Waan si ajaa'iba maal naan jedhe si. Mucichi akkam amala gaarii qaba. Baay'ee. Akka miriyyaa gaarii qabda ati. Baay'ee. Waan baay'ee wajjin hojjenna faasiin jedhee arrabuma isaarraan bu'aan kee. Na jaallatu. Maaliif? Warri adiini waan isaan beekon. Anamma na fudhatu edeen sodaadha. Amma karaarra eeggachaan deema. Warri na fudhatanii deemu edeen sodaadha. Hojicha immoo gana caalaatti walii wajjin hojjenna jedhee waan yaadeef innis milkaa'ee mayyaada. Baay'ee gaarii. Baay'ee gaarii. Maalirra geesseree xumuratte? Isa yeroo darbee sana moo? Xumuramee rachuu dandeessa. Garuu maaltu ta'e xiqqoo birriitu hanqaate. Birrii 5,000 kan biraa barbaade. Biiroo isaaniitu lammaffaa cufamee lammata deebi'ee yeroo naqu kan biraa birrii 5,000 dabaliitii walumatti dabalii fudhadhuu jedhan isa bira immoo doolaara jira mitiire. Ani immoo si gaafachuun sodaadha. Nan saalfadhe maaliifi yoon si gaafadhe naa kenni takaati. Si rakkisuu ta'an immoo 5,000 si gaafadhe 10,000 naa laatta. Si rakkisu jedhee dhiisin jedhe. Isaanis dhiisin jedhe. Rakkoon qabu. Kam money dollar change him hirkoo. Dhageessee waan jedhe. Walumatti qabi haasa'e anuu dhagaan jiru isa miti. Maali waan inni jedhe dhageessee taata waan tokko rakkoon qabu hirkoo taanaanii doolaariidhaanis yoo ta'e rakkoon qabu. Dubbatee ture immoo isan yaadu naa ittati. Walii galla yeroo baay'ee wajjin waan turre. Akkasii baay'ee walii galtu. Baay'ee magaariidha. Baay'ee. Akkami waan addaan jiru kaa. Waan addaan jiru Kam? Ani? Anatti hima rakkoon hin jiru. Rakkoon qabu. Anoo waa yaadeeni naa dhaggeeffattaa laata dheeni muuziqaa tokko gaafa cidha kooti waan hin jedhu isa naa dhaggeeffattaa laan jedhe. Ammuma moo? Anumti siin jedhu reennoo afaan Oromoo hin danda'u. Rakkoon qabu. Loosha. Cidha gaa'ila. Loosha. Baga geessanii. Loosha. Misirroon lama. Loosha. Cidha gaa'ila. Loosha. Baga geessanii. Amma attami 5,000 dabalatan barbaadda? Egaa dhugaa dubbachuuf kutaa kana baay'een jaalladha. Yoon irra deddeebiin ilaalle nama nuffisiisu. Akkasumas illee yeroo baay'ee irra deddeebiin ilaala. Kanaaf iyyuu dhugaa kutaa baay'ee hin jaallattu jedhee isinii fide waan ta'eef akka isin itti gammadaniif ittiin bohaartan abdii guddaan isinirraa qaba. Egaa amma immoo kutaa 29ffaa. Kutaa 29ffaan kun immoo isa yeroo chuuchaan tiyyaa jaallachuu barbaade hirkoon immoo dubbii kaase yaadatti jedhee yaada yeroo inni cuubee fudhatee akka ajjeessu dhaqeechitti immoo waan biraadhaan immoo sodaachifamee deebi'ee sana yaadatti jedhee yaada. Kanaaf iyyuu mee kutaa 29ffaan immoo isaa daawwadhaa ittiin bohaaraa. Kakaraatti fuutu moo waansa? Qaama hidhatee jirutti asii waliin haasa'e.
lubbuu kee balleessuu meeshaa danda'uun baadhee jira. Eenyu waan taateef innati tiyyaa ganama hojiitti geessite galgala biiroodhaa fuutee galtuuf. Guyyaama tokko anaaf ishee gidduutti wal dhabbeen uumamnaanii fiiddee dhufteetu hariiroo namaa gidduu littaate. Maa innati titiisi nama fiiddee dhuftee kan waan argite keessa gadi lixxuuf. Lammata tiyyaa biratti argeennaan lubbuu keensi balleessan. Meeshaa al tokkichaan nama tokko mini nama 20-30 fixuu danda'uun qabadheera. Afuuftu eenyu tokko sodaadhoon immoo tiyyaa irratti immoo eenyu tokko niison. Simiti ofii koofiyyuu dhiifaman godhu tiyyaa irratti. Sittan haasaara arraba cufattee dhufte ishee birattoon haasoftaa maal? Tiyyaa koo maaloo koo sin jaalladha hojjetta ishee jala hin sirbita. Ani hirkoon gowwaadha jedhanis timaniisi. Waan beekodhanis timani lubbuu keen balleessan. Akka namaatti illee sin ajjeesu mansi. Akka mixiittan laakkasitu walitti si ajjeesasi. Nama miti kana qabaan guuttuu qabaa nama dhoowwatti moo maal jedhe Oromoo? Obboleessa maaliif hin tasgabbooftu? Obboleessa kee dhaqiitti lafa barbaadde mixii wayiidha. Obboleessa maal naan jedhan obboleessa akkasiin qaban. Attamitti tiyyaa kona jalaa fudhattee obboleessoo maal naan jettaa sayyuu. Ija kee haa qabu. Jarjaraan jira na dabarsan. Du'aaf jarjarta ka. Awwaalchaaf jarjarta ka. Awwaalchuma ofii keeti. Ati keessa rakkinan qabu. Asii ollatti deebiste miti tiyyaa bira lamuu lammataa tiyyaa biratti si argeenna. Du'a hin taane duutati. Du'a adurreen si ajjeesasi. Na dhageessa mitiin? Callannee miti meeshaa hidhannee kan deemnuuf. Gaafa rakkoon nufu ofirraa ittiin qolachuuf. Qola kitaabaa barreessinee ofirraas immoo naman qolan. Qola wayiidha. Lammata isa dhumaati kun. Isa dhumaa. Maal barbaadamati? Maal barbaaddanaan hin jedhin tiyyaa bira lammata akka hin tiyyaa bira dhattee naa morma keensirraa kuta. Arraba keessa akkas dhedheeratu kana kuteeni akkasitti mixmixatti cuubeen deebisee afaan si qabu. Ani hirkoo miti immoo yeroos. Wal kabajnaanii baay'ee keessa baateeti. Kun akeekkachiisa koo isa dhumaati. Kana booddee lafa jalatti awwaalcha keessa teesseen akeekkachiisa dhumaas dabalataan sii kenna. Lakkii dhisi mariidhaan furuu wayyaa wanta kana. Mari'annee ofirree wayyuu. Mari'annee furuu. Mari'atteetu kan tiyyaa irratti na jalaa fudhatteeti. Mari'annee raasee yeroos dhuftee na mariisiftee taate tiyyaan si harkaa fudhachuu fedhattee na mariisiftee taana. Afuuftu. Lakkii dhisi wanti kun gaarii miti mariidhaan furra. Asii ollatti naa ati mee maaliif du'atti ariifachuun barbaachisee ati? Akkan si ajjeesu maaf ariifatte? Moo karooruma isaa qabdaa duraan ijoollummaa keetti kaafte? Harka hirkoottan du'ettee karoora qabdaati? Maaltu balbalsi godhe siin? Wayyaa. Wayyaa keessirraa baaseen ilaa asitti morma keessirraa kutan. Lakkii dhisi. Maale? Tiyyaamoo? Eenyuun anniisa? Eenyuun anniisa hin jedhe? Lakkii dhisi. Deemi! Ani waan aasaa akkas akka erkoo dhugumaa baalchaa saafoo. Gali? Haa ta'u jedhatis nagaan egaa. Kottee asirratti seeni. Eessaan seena re? Seeni konkolaataa seeni. Haa ta'u baasamuu. Seeni. Haa ta'u. Gali keessa. Akkamire? Fuudhi. Maaloo? Tiyyaa. Dhugaa? Isa dhugaa fuudhi maalan godhare? Wayyaa? Wayyee. Murteessitee? Maal ji'a lama dura murteesse akka isheen sitti heerumuu qabdu. Utuu isin waliin bariina murteesse. Rakkoon qabu. Fuudhiiti gaa'ela gaarii isin haa ta'u. Horaa baay'adhaa wajjin harrii filadhaa. Waan isin rakkise yoo jiraate immoo isin gargaara. Amalli ishee tokko yoo isin rakkise isin gargaara sittan hima. Kanas yoo barbaaddatee fudha. Gargaarti qabdu kanuma? Kanuma isuma sitti muufanii as dhaabadhee si eegee karaar. Ergo? Na beektaa ayyaanaa? Calis! Alguffaa. Qola kitaabaa barreessitee turte ni kanaan duratti? Qolan barreessee ni tureeyye. Akka gootu? Qolichuma barreessuutti jabaadhatu. Akkas akkasii kanaan nuuf dhiisi. Haa ta'u. Jabaadhu. Haa ta'u. Haa ta'u. Deemam. Haa ta'u. Ergaa kan biraa qabaatte garuu biraan si ga'a. Tiyya nagaamatti naa himaa. Nagaatti naa himaati nagaan wajjin jiraadhu isa kana hin gaddisiisinii inni nama guddaadhaan gaddisiisinii
jedhaati isatti ma. Tole nan ariifadha si geggeessu. Lakki maal na geggeessitu na geggeessitee mati san qaburraa rakkina qabu. Jabaadha. Haa ta'u haa ta'u. Iddoo guddaan keessa. Gaaf tokko jabaadha. Dhugaa dubbachuuf kutaa kanallee baay'een jaalladha. Keessumaa immoo yeroo baay'ee karaa tiiktookitiif karaa feesbuukiitiin kutaa kana kukkuteeraadha. Yeroo baay'ee intarviiyuu godhee nama wajjin wal lolchisaa baay'een keessan viidiyoo koo nagartu jedhee yaada. Ani dhugaa dubbachuuf kutaa kana baay'ee jaalladha. Kanaaf isinii fidee isinis immoo jaallattu jedhee yaada. Kanaaf yoo namoonni jaallattan jaallanneera jedhaatii koomenteriitti naa barreessaa. Egaa amma immoo kutaa 36ffaa. Kutaa 36ffaan kun egaa yeroo hirkoon dhaabbii birzileetii akka kabajee fi garuu immoo guyyaan isaa wal jalaa darbe sanadha. Daawwadhaa. Kanas dhugaa dubbachuuf itti gammaddu ittiin bohaartu jedheen abdii guddaa asirraa qaba. Kanaafiyyuu daawwadhaa. Sarpiraayis! Ani dhukaasa akkas nama naasisan seewwan. Ani mana dhukaasa dheeyaa adeem beekumsa. Baay'ee nama naasisasi. Nama. Baay'ee nama dhiba. Ani akkasii isatti dhukaasite miti ba. Nanni miti. Akka nama dirree waraanaa jirutti ne. Waa dhukaasuun ammas cima hireen beeku. Waa salphaatti fakkaata ture. Hirko qofaa keenya achaarta. Toga. Kunoo maali? Kunoo isinumaaf kan qopheesse. Qabi kan. Keessaa filan. Waatis. Kira baay'ee amma gaa waan biraa uumamuu danda'a. Kanaafiyyuu waan kamiifiyyuu of qopheessaati. Garasii jira. Happy birthday. Baay'ee. Qubeellicheessa keessa. Keessuma hiraam karaa bitaa as moggaarra. Sarpiraayis! Isaan itti asiin maaliin harkatti faffatoo ta'e? Simsanii ariine maali? Muruun sirkaa fuudhu. Ture waan keessa jirutu jira. Inni musaa wayyi. Ani muruu naa Isatu Ta'aafiin jiru deemi. maali? Happy birthday to you. Happy. Kanatu. Isa hapluko. Hafu isi. Kisan jiru. Yeroo biraa nyaatte kanatu baay'ee ta'uu hin dandeenye. Yeroo biraa nyaanna waan sanatu. Nyaanna garuu. Nuu ta'uu didee baay'ee galatooma. maali nyaatama? Nyaatama. Isa sana yeroo biraa goona. Rakkoon qabu. Har'a malee hin ta'u. Isa dhugaa isa malee hin ta'u. Maali nyaatamure? Isa malee hin ta'u. Baay'ee si galateeffannaa. Gaatis baga dhufte baay'ee galatoomi. Kaanee geggeessin mure. Maal ta'a ormumaa galani. Anaaf situ as gaafa. Deemee dhiga baay'ee galatoomi. Waggaan nu hagu. Yeraaga. Ciao. Na beeksisi gaa waan irra. Gadi maal si beeksisa? Deematti rakkina qabu. Yoo Galatoomi. waan na barbaaduuf jiraatte deema. Galatoomi. Gamta. Kan biraa waan barbaadduuf jiraatte. Gamta. Galatoomi. Gamta. Galatoomi. Baay'ee nu bira dhaabbatte. Galatoomi. Gaatiyyaa baay'ee itti dadhabne akkam sitti tole? Baay'ee gammadeera dhugaa. Thank you. Galatoomi. Ulfaadhu. Rakkoo qabu. Waan kana yaaddeenaa qopheessuu keefi. Egaa dhiifama keekii nyaachuu hin dandeenye waan biraa yaadee ture keessa godhee inni fashalaa'ee waggaa itti ayyaanas. Homaa rakkoon qabu. Garuu guyyaan dhaloota koo torbee darbee ture. Darbee ture. 22 naan jenneetiti. Maarii 22dhaan garuu akka warra faranjiitti dha malee. Akka warra faranjiitti jettee natti hin ture dur. Maal ammaan kana hundumaa keessa lixanii maal godhanam? Har'as gammadeera mirgu. Sarpiraayis jedheeni sarpiraayisii na goote naan. Deemnoo amma kaane. Maal godha kun? Akkamitti? Happy birthday to you. Surprise!
natti dibuusaa rakkattu. Magaalaa latteetti guyyaan dogoggoreeti. Rakkoon qabu gurra kam. Ayyaana. Ani maaluma of godhuun jedhee man. Attamittanii guyyaa dogoggoraaniiti. Sammuun koo na hojjetaa sammuun koo. Happy birthday. Waan jedhu qaba. Egaa kutaa kanas baay'ee jaallatti jedhee nabdi guddaa sirraa qaba. Egaa mamma kutaa nuyi daawwannu kutaa 46ffaa. Innis maalidhaa isa yeroo hirkoodhaa fi gamtaa waliin gurmaa'anii inistiraaktartarra fedduu jedhanii xalayyaa gaddaa akkasumallee walaloodhaan gabaajeedhaan waan garaagaraa godhanii seenaa isaanii barreessa sana dhugaa dubbachuuf baay'een jaalladha. Mee isinis hin jaallatu jedhee yaada kanaafiyyuu daawwadhaa ittiin bu'aaraa bashannanaa. Inistu. Maaltummoo? Tam jirtu. Nagara? Nagaartu. Attam? Tam jirtu. Nagara? Nagaartu. Attam? Dubbisa asas dubbisa. Nagaartu. Attam? Gaddarran jiraan istiraakta. Inistiraaktar dhimma wayii fi. Ani mee kan hin jedhu maaliin mooraa kana keessa hojii isin ilaannu? Maal ta'a biqiltuu mafaa bishaan yooraa dhussiiftan silaa osuma keessa teessu? Maal rakkoon keessan hin jiranii warri mooraa kana eegu? Isaanoo jiru sakattaafnee mool seenne. Inistu. Yoo asin dhumne ta'e nagaan qabdanis maal fuutu Ilaa rakkannee dhufne inistiraaktar. Hojii jalqabneetu hojii nu gargaaraa hin. Hojii. Yeroo hundaa rakkattanii dhuftu rakkinni keessan maal hojjetan irraa kaan kooyyuun baay'ee nama iruuf hin nabeeman rakkinni. Inistiraaktar. Anaan gaddina mudate. Gaddannu mudateetu. Maaltu ta'e? Hojii hojjenna. Nama miidhame. Nama miidhame inistiraaktar. Nama miidhame inistiraaktar. Maal eenyudha? Boqotan. Boqote nama. Addana taa'uudhaan hiree gadda. Addanaara iddoo gadda taa'antu. Maali inistiraaktarii? Maali yooma garaa laafu qabaatan maal taasisin guyyaa ma tokko. Gaddarratti see akkas isin godhaa isin inistiraaktarii. Jedhama ammoo akkas maali gaa? Amma nuyi. Qarshii walitti qabu dhuftan akka hin taane hin qabu. Akkas miti. Al tokko yeroo hundaa garaa dhagaa qabaachuun gaarii. Hin qabu. Qarshii walitti qabu dhuftan hin qabu. Maal waa'ee qarshii eenyuun kaase qarshii dheeraan hin dubbanne. Isaaf dhufne miti. Dhumarratti utuu ta'e iyyuu dhumarratti erga walii gallee fuunee deemnaa rakkina qabu. Jalqabuma tuun haasa'in qarshii qabu. Amma hojiif dhufneetu seenaa jireenyaa namichaa nuu barreessaa jedhan. Beektuum namicha iyyuu garuu dubbachuun hin barbaanne nama miidhame maqaasaa dubbachuun hin barbaanne. Maaliif maamilli keenya eegamaadhani? Seenaa nama du'ee barreessuuf. Isa barreessineetu. Hojiin isaa? Isaaf nu bira fidanii nama isin beektantu moo boqote? Beektuu isin. Asuma amaskii istaafiidha. Yeroo barachaa turre meesa as tureellee achiiti jijjiirame. Tarrafaan beektaniisi. Tarrafaa boqote. Barsiisaa Tarrafaa. Tarrifaa barsiisaa hin du'e. Maal ta'e? Maali jalqaba fayyaa nagaa ture iyyuu jedhan jalqaba. Achi booddee du'e jedhan. Jalqaba nagaa ture? Achi booddee du'e. Jalqaba fayyaa ture hin beeksisu jedhani akka du'uuf jedhu fayyaa tureetu fayyaama ture jedhani jalqaba dhalootumaa kaasee fayyaa ture. Maal baay'ee barsiisaa nama gaarii. Reejistiraara keessatti beektu miti reejistiraara keessatti. Baay'ee ijoollee meeqaa fi eeffii kenne jedhan. Baay'ee nama gaariidha inistiraaktar. Isaaf barreessine egaa. Maalin godha re'aa nama? Nu ilaalaa jenna. Boocha deemuudha. Nu ilaalaa. Tokkoffaa dhaga'uus qabdu miti ree. Hin beekamu boru waan ta'u hin beekamu isinis barsiisaa asiitis taafiidha. Hin beekamu immoo dhalli namaa immoo arra jira malee boru hin jiru hin beekamu. Barreeffamuus danda'a moo seenaan jireenyaa immoo yeroo namni boqotu. Amma rooba kana keessa na dhaabdanii sanatti. Rakkoon qabu inistiraaktar daqiiqaa 2 caalaa naasofnu nutu. Seenaa jireenyaa isaa barreessine. Tarii kan keessan wajjinis wal qabachuu danda'a gara booda yoo boqottaniif. Amma seenaa jireenyaa isin barreessitan maaliin godhaadha? Yaadatti nu laattu. Akkasii. Kun immoo akka dhaabbataatti. Bira dhufe. Ima dhaabdu. Du'a tarrafa. Du'a tarrafa. Dhaloota isaarraa eegalee hamaa kan ture obbo Tarrafaan gufuu milkaa'ina dhaloota gaamaadha. Summii namoota kaayyoo qabanii saanaa kaaqaa. Inni gabaa jedhan jettan kun immoo maal oolani immoo? Gara fuulduraattis dhaabbiidhumaan itti fayyadamuu fenneeti jechoota akkas. Raacitii diigduu tokkummaa. Raadaata. Akkasumas mala garaagaraa fayyadamuudhaan uummata kana rakkisaa turuun isaanii ni yaadatama.
namni jallaan umurii dheerata akkuma jedhamu jedhama jallina isaanii kana faana uummata kana bira haa bubbulan iyyuu malee guyyaan sabi kun hawwiin eegaa ture ga'ee har'a du'aan addunyaa kanarraa boqotaniiru. Nagaa wajjin galagalcha gaddaa feesbuukiif tiktookiif yuutuubii fi akkasumas bakka barbaachisaa ta'e telegiraamiidhaaf rip RIP waan na dhaggeeffataniif galatooma. Maal sirreessinu mee maal fooyyessinu jallina isaanii si yaadattan yoo jiraate waan nuyi keessaa hambifnu waan irraanfannu. waan isaan ijoollee isaanii faa gochaa turan hin barbaachisan. Ijoolleen hin qaban maatiin dhaabbanne jalattiin guuta maatii kan hin dhaabbanne yeroo ta'u akkuma qofaa dhaabbatanitti qofaa boqotaniiru. Egaa kanas hin jaalatti jedhetan yaada dhumarratti immoo egaa waan baay'ee namatti toltu waan qimaamii tokkoon xumurraa innis tiyaa awwaalota barbaar sarkoon jedhe yaadattu miti yeroolee mucaan tokko itti ga'umsite biyya alaa deemtaa maal jettiraatti uffata jirte maal jettiraatti hirkoo ga'umsite yaadattu miti yeroo sana illee akka jedhe hirkoon yaa rabbiin jedhe dadee biraan biyya kanaan baana yaadattu miti. Mee buna nagar mee export na baran jedhe raate dhaadachaa ture mee daawwadhaa dhugaa dubbachuuf baay'ee jaallatti jedhe abdii guddaa isin irraa qabaa daawwadhaa. Tia! How are you? Maayinir komantaan. Sittan change ta'e miti. Nan change sitti. Yeah, so you know Tia. You know, akkasirraa bareeda jedhee yaadaan ture. Thank you for this opportunity. Maal argatteetu maaltu ta'aa? You know, jechuun Tiyaan bara baay'ee wajjin dabarsanii a lot of problems bu'aa baay'ee wajjin dabarsinis. Up down. So jaalalli urgooftuudha baay'ee. So you know biyya bakkee yeroo deemtu haalli jiru ulfaataa ta'uu danda'a. Yeah, so maaltu uumamisti fakkaate Tiyyaa koo ana opportunity tu nagaadana. Mucaa tokkotu biyya Switzerland irraa dhufte. Saalaan durbaadha. Dhuftee qola kitaaba kana akkatti fixuun barbaada. Support si gochuun barbaada. Support si gochuun barbaada gaafa jettu okay waan jedhu kaasee gaafa okay waan jedhu kaasuuf immoo isheenis waanuma okay jedhu wayinaa deebiste. Okay masirratti walii galle so like share subscribe waanuma sanatti haasaa ture. Then process akka jalqabnu process maali? Process miti Tiyya ingiliffanaasa process maali? Process jechuun biyya sanatti deemee akkan hojjedhu siinis akkas fudhadhuu fi waanuma tokko akka hojjennuuf lifestyle biyya sanaa immoo asitti akkan shaakaluuf xiqqoo natti himte. So what's up? Akkam jirtu? Attami. Naguma? Nagaa. Keessummaa kana immoo isaa fudhattee dhuftee Islaam mooraan kun akkuma barbaaddan keessa olii gadi yaatu. Keessummaa mani instructor. Keessummaa mani nama sin beektanidha. Tasuma nama akkasiin beeku malee tasuma. Amma Beektu. Inistu. Yes man. hirkoon laquu qaba. Hirkoonumadha. Ishee akkasii yoo nan goyoomsitu. Hirkoonumadha maali? Inistu anadha. Lakkuma akkasii biyya alaatii qaba. Inistu. Anadha inistu. Ismadha It mirkoomadha. is me. People change it. Na goyoomsuu fi waan kan biraa gootee dhufte. No. Like it's me. People is evolution. Homo erectus
Homo habilis, Homo sapiens. People changing. Gamta. Ana miti kanatti. Yeah, Isa dhugaa na miti. yeah. Gamta. Oh. Waca dhiisaati. Olii gadi jeequu dhiisaati. Eenyuudhaa maaliif fudhattee dhufte? Instructor, opportunity wayitu naa dhufe akkas gara abroadii kanaati. Opportunity sana immoo namatti dhufe contact na godhe. Isa xiqqoo fayyadamuuf jedheeni. Isa Uffata akka kanatti nutti uwwiftee mataa hiitee maal gootee akkasittiin dhukkubfataa dhattee ittiin gargaarsa kadhachuu qaba. Maaliinis waan tokko dhugaadha laa. Waan an keessaa qabu qaba. Akkuma kanatti arge mucaa tokko fidee akkasitti natti laatu. Yes, Dala man. tokkotu. Yes, man. Dala. yeah. Mataa hidhatee uffata amma kan uffatee moo? Maalii na dhaggeeffadhaa mee al ta'u? Taayifoodii akka beeraati mana qorichaatti. No, man. No. No, man. Ana miti. Lakke miti. Miti deemaa jira. Yeah. Isin argin immoo hin deemu. Yeah. I want to say bye-bye. Deemuun nagaan isinitti dhaamuu Yaa. barbaada. Boolla kana keessatti gada deema. No, man. Maal durallee acha dhaqanii boollaa maal fuudhu? Why bolla? Maal Why kun- bolla? Why bolla? Maaliif waa'ee boollaatu dhiisne hoo instructor. Mucaan iddoo magaarii deemaa jira. So, yeah. Ingiliffa isaa afaan Oromootti naa kaarte. Yes. Utuu sammuun kee dura hiikame wayyuu. Sammuu kee hiikkachuu si wayyuu. Kan hin jedhu. Mee gaaffii tokko ittiin si gaafadhu. Inni itti morma keerra, harka keerra, isa ijatti godhatan maal kana ofitti natti akkas gootee kaate maal kaayyoon keessa? Thank you, man. Thank you, brother. Galatoma. Opportunity masana contact na godhanina sanuma fayyadamuuf jedheen. Flightiin qaba gara Switzerland kana deemeen achi land godha biyya sana. So achidha kanani leave godha. Achidha biyya kana booddee existing godhu. Bye siin jechuun dhufe bro. Bye siin jechuun dhufe. Sinii galeeradhee mayyaa daga. Yes, bro. Erko. Haa ta'uyyuu. Mee maal laaf godha an dhuftee baay'inaan jechuun kee? Mooraa kana kee gadi siyaa baasanii malee. Bro, calm down. Huh? Calm down, bro. What's up? Maaliin istira nama karaara deemaa jiru kabaja Translate keessa. godhee fatti Warri mooraa kana eegan hin jiranii hoo? What's up, bro? WhatsApp qabdu ree waan wajjin ittiin haasoftan And jechaa. even Telegram, even Telegram. Waasappii du'aa siyaa godhu, biroo du'aa siyaa godhu siin. Ilaamee isuma guyyaa tokkicha waan tokko argitanii dhaloota of hin beekne dhaloota sammuunsaa waan argetti walii gadi dha'amu waamu mul'attu kana duukaa dha'amu eenyutu fideerra tuulette mati Maaliin ta'a akkasumatti natti laatteen akkasumatti. ati mee amma kana jiraattee eenyummaa hin qabdu jechuun sibiila ofirra nattee mormarra kana nattee mataatti kana hidhattee gaafa adeemtu ammam sammuun kee banaaf duwwaa akka ta'e. Thank you, bro. Galatoomaa jechuudha. Galatoomaa jedha sinii. Itti bufaas. Teenkee jechuun galatamaa jira. Jalisi. Sare. Human Ga. rights. Qabee afaan kee. Dhaloota qilleensa. What a generation. What a generation. Dhaloota qilleensa. Gaafi gadi buttanii udduu qullaa akka jaldeessaa deemtu. Hamma kunoo moofaa holirra tuultee fiddee natti kennite achiin deemuu fedhattee kana ofirra nattee deemte. Keessa kee immoo kana caalaa nattee deemte. Dhaloota qalbii hin qabne, dhaloota du'aa, dhaloota eenyummaa hin qabne, dhaloota ofii isaan of hin siman. Biyya alaa deemta asumatti biyya alaa taate jechuudha. Dhaloota akkamiiti sammuun keessan attam? Hin hojjetaa amma sammuun kee qabdaa sammuu qabduusi? Yes, Sammuu man. qabdaati? Atumti qabdaa attamitti ittiin himtu attamitti gotottee deemta kana? Yeroo kaanoo waan meeqaa softa? Crazy, bro. Kireezii du'aa sitti abdu baay'ee mana keessa. Baay'ee mooraa kana keessa. Egaa qophiin keenya irraa kana fakkaata ture akkasumas gammadaniif irraa barataniif ittiin bohaartaniif ittiin bashannantan abdii guddaa isin irraa qaba. Egaa qophii keenya biraadhaan amma walitti deebinutti nagaan naa turaa dursa garuu guyyaa ta'an eenyu akka isinii fidu
komentii jalatti naa barreessaa. Diraamaa hirkoo inni amma siizin waanii keessaa yoo isin siizin waanii jaallatan siizin tuus isinii fida waan ta'eef kanaafiyyuu yaada keessan yaada qabdan komentii jalatti naa barreessaa. Kanaafiyyuu isin jaalladhaa isin jaallatamtoota.